إساءة سندو أبدي أيات دبر دبري ولي كنا وابرك هذا أفندي إذا ما كمبيوتراتي وابرك سايرة go for it اوكي هيا هلال اني شمرن كينيا بدي تكلي رانكا وبدي إنسان كبا يوجراتي بدي تككوفا تكتي مالي بكا إفان رادام سجان سنكوفا سانو مكوفان ولينغل لنا غافا أمالي بكا كجاني بكا سلالو نما تنديف نغرتي جاني دي تشاك هاري نما دي تنسن سن بدي وانا كسكاي سن كباني نمني كينيا شغوجي فو ولي جلبي فتاتي ريبا ولي جلبي فتشودي دي زمان خلا وان سامبيني شغوجي كنت بتنو جلبو بوني دي فتي ولي سيرباني الريبا ولي جلبي فتي وجه كنا مو أرنجتاتي شيطان أعوذ بالله ما نتلوني زنجتي كرت واني كنا تنتي كنا نجت كنا هنداو إنيوتو بدي كم منات خبتي كبو إسحاق برسيف ده بيسايو تبر ده بيسايو يا ما يو ربي سيأكلوا إيه أفندي بوتا يفاز باجي كردي بوتا يفاز dia أفندي كوي كونا يا أسو جلنا أسو ولا فاني فودنا نمتو Dapa na yani kan tu bener ya fucal jadi tahu jiran lagi kan fulina. Dubartiin ane kan agarut ya kagarte dubartiin tak Google ti jarte abba mana isitif akka komputer kana software ifete situ download itu korata abba mana itu korata. Onne wani rabbiin dhiiraaf kanneef waan akkana kana akka dubartii barsiifattuuf haawaa fi aadamuu gaafa jannata darbamanii dhufan dallawa torba cabsiteeti aadam tokko cabsiteeti ciseenii jangarte soo kanaafu isaan haga dhiiban ilaala amma gaafa baadiyyaa teenya baadiyyaa warra baadiyyaa ni beektanii jaartiin akkatti jaarsa hogguu barbaaddeetti hubachiiftuun isin hima hogguma inni taa'ee dadhabbiin firraa baasa jee jimaa qamoo googaraa firraa hiiktee hinjiree irraa guurti garte toora sarbaa kan akkana mul'isa ara dubbiin akkasii jeeti warra koodiidhaan waliigalee wal galaafate hedduu jira koodii sanirraa hin lama isinii hima guyyaa na barbaaddu akkamiin hin beekaa jennaan hiraata qiixxaan godhaa jetteen tuutu faananii amma galgaluu gaa torbaan lama sadii wal jala oguu isin qiixxaa goote gurbaa wulli goote dachiinis ganna dachi hafaafa ola guyyaa hammanuma duubaay aboo maama jee mucaasaatiin arraatee maal goote qiixxaadhaa williistanii barbatan jeetuma qonqolooni TV looni sun udura dhiisee ol naqi jeeni warra eessuma isaa kutee beeta warra eessuma isaatti guu kutee inni jaartii dheefa kutee bare riifa ifate kana korbeessichi keessa reetii takkatti hobobse garte reetii ta hobobse yaa aboo korbeessi kunoo eessuma isaa kabira dheessu hin qabu ijee jangarte maal tu kana jaa maal sagalee ne sarfu no intala baadiyyaa Okay. Khalamada jaratiitu namaatiitu barcaa biratti hedduu godha mee koodiin kun waan nama galaafata inni qabuun isinima biratti barcaa godha yeroo hedduu jaarsi biratti barcaa godha kana jaarsi kun gartee jaartii tana hojii wanne jechuuf fada maal jaani hogguu waan san barbaade telefoona naa bilbilii siin jaa ruumii san dhaqii jeen jechuu amma akkasuma jeeni hogguu saahiban isaa bira dhufu jaartii hojii shaashaa jaa kana guyyaa kan saahiban jaartiidhaa dilli tokko bira dhufan amma arra dubbiin akkasii wayii dalay diire telefoona naa bilbilu yogguu jeen hin bilbilu jetteen arra saahiba kiyya biraan jira hin bilbiltu aboo taa'e hin bilbilu gabbaheetiin bilbila dhaabee kiyyeen jechuu ati gabbaatee bilbiltee jennaan kararra baheetiin telekominikeeshina baana san ta'e ganda hundaa bilbileetteen anis Kalau mana kau lagi phone balik citi. Kalau bodek kita ganda hundaa bilbile ammallee dur faanusa gaaza nyaata ammas dubartiin teenya ijaallaaluu namatti hin dhiiftu bakka sanii dubartiin teenya waan kana hin beekneani wanni sana immoo ni bareeddiisi waan bareedduudha asii garuu waan laaluu namatti hin dhiifneef hin beekne dur manguddoo meeqaatu dulloonni keenya ka dur garte ni laalajee jaartiin hogguu rafu jirtu faanusa gaaza qabu san fuudhanii osoo irratti hin deemanii inshuraansii malee meeshaa meeqaa gubatee beeka amma baatiriin dhufe baatirii itti ibsee namu halaala laala bakka ifaan irraa dhaamsiitii fi hogguu namni ni laalajee bakka san dhiiticha akka harree nama dhiittan san kuni dhaabbachuu qaba kuni roorroodha kanuma lamaan malee bayi takka illee hin qabdanii kana hundaa'u jaarsaatu horii na seetee mana maan jedhu horii nu seetee moo sharmuuxa barbaadanu namaan jedhu
yaa dhuga kana kun dhaabbachuu qaba namni dukkana keessa wanni jechaa ooluuf hin jiru faranjiin warri Europe oguu jaarsaa waliin magaalaa san dhaqan oh yes jetti jeegarte ka Ameerikaadha oh my god rabbumatti beekanii ijoo warri Ameerikaa oh my god janje ka Afrikaa kunoo maal jaajenna ifaan irraa dhaamsi jaajee dura Bandi. Abandi wajah oh my god. Warri Europe faranji Europe oguu hajaa san dhaqan oh yes jetti jan warri Europe kun ka Ameerikaa kun dubbiin sun isaaniif waan rabbii isaanii taateef jecha oh my god jan jedhate warri Afrikaa kunoo jennaan ifaan irraa dhaamsi condition dura ifaan irraa dhaamsiidha. Kadamsu bara tele daawwetta ni beekan sa'aatii dhaamsu shamarrantu hiriira beewet Afrikaa keessatti akkasitti hubadhu maaluma ajaa'ibarra jirtatti. Walleenu la elektirikni Itoophiyaa kun dubbii shamarranii tana dhagee akkasii gaaf dhaamuun oolu yeetiin shakkaa waan goota kana akka gargaruu dhaama jaanii. So kanaafu abbuma manaatiitu barsiifata kana hundaa'u shamarran keessan leenjisaatii akkasitti yoo namni waa barate jaan jaartiitu jaarsa shamarran leenjuudha moo qophiidha? Leenjuuf qophii shamarran keenya leenjuuf qophii waa bakka lamaan san irraa akka dhaabbannu irraa dhaaban itti himne hataan nagee uumaa baalageen nama guddaa ijoollee keessa taa'ee waan akkana haasa'u ijoollee uumaan beekne keessa taa'ee sani baalageen afandii koo kan dhiirotaa sitti mikamaa irratti dabale rakkina isaan nuti qabnu sana inaafaan sun isaa dhaabatu. Okay, kan dhiirota yoon inti dabale kan dhiirota hangaan inni muuxannoo ifii qabu kan dhiirota kan shamarranii sila kan gama uffataatii fi kana hedduu jira biran dabra maaliif bakka sanni hubatan jeeti yaada amma warri zamana ijoolleen ammaa tun eega ableen jala ba'uu dhiifte bakka san adda hubattee jirti achittiin bira kutaa kan dhiirota shamarran keessan amala guyya isin barbaadanii nuutu hin beekini malee isinumatu hin beekini malee isaan isinitti agarsiisaatuma jiran tana furadha jaalattanuu jibbitanu nutti agarsiisaatuma jiran garuu nuutu irraa hin hubatini waan kana akka hubattan ka godhu akkana akkasi jee sitti himuu hin danda'u akka namuu akka adda addaatti haalli itti wal hubachiisa waan kana adda waan ta'eef kan akkasittiin bira kutaa so kanaafuu itti fufa hangaafe laala fandiidhiifama oggaa waa haasoytu abbaa manaa qofara dhiisi komantii jalaasii barreeffamtu ignoor godhi komantii ilaalin dhaabbadhu haasoo kee zigjii ilaal eegalarraa hanga xumuratti irra tarkaanfadhu komantii yoo fudhan dhufanii afaan siyaa kaanii dantaan kanniniifan bakka ilaalamoo waan as jala barreeffamu kana don't look at it. That's all I want to say to you. Inni bari vivu warra namoonni kana kuni haanuma hubatanii jechumaaf malee ani isaaf deebisaa kan nuufi miti baalagummaa tanaa adda baratu jechumaaf deebisaa namoonni akkasii yaadu hedduu jira jechuudha. Biyya tanatti ijoollummaa irraa yam reefu haasawaa turan ijoolleen taskee ijoollummaa irraa ijoollee amata 8-9 achirraa barsiisuu eegalan. Osuma waan baalageedha jennu dhalaan teenya yoo dhiirti namoo jiraftee wanta taate gara qabattiin beekne meeqaatu ulfaawee osoo waan baalagee namatti naasoo hin hojjanii meeqaatu ulfaawee biyyaa bahe akka taatu wallaaltee ofillee ajjeefte. So saniifu Wallahi kana hojjete mbeka abo ati nama kesa dubbata fandina tera wallahi me kai fejje so wan balage jani wani balage ni jirtu wani balageen jolle bakkatana barachuudhaaf hingehin yoo akkanatti karaate balage jaamasan wani balage jana dunya ranjiru balageen umri da wajji deemu umri da wajji nuti nama guddaadha namni as keessa jiru kun hundinuu nama amata 18 waliiti yoo hawo nama amata 20 waliiti 30 waliiti taana so kanaafu jolle keessa dhaqee namni balage jolle keessa dhago konni fi barnoota afasin dhume laala namoota kana wayillee barachuudhaaf qophii